Iimeeliin tajaajila sooshaal miidiyaa keessatti bakka guddaa akka qabu ni beektuu? Keessumattuu kanneen akka yuutuubii, waatsaappii, teelegiraamii akkasumas tiiktookii irratti baay'ee iddoo guddaa ni qabata. Isinoo iimeelii banattanii qabduu? Yoo jaallattan laayik, kooment, sheerii fi sabiskiraayibii gochuudhaan akka nu daawwattan hanga dhumaatti kabajaan isin gaafanna. Walumaan gara iimeelii banuutti deemna. Akkaataa kamiin iimeelii banuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Sadarkaa jalqabaatti karaa googiliitiin, karaa kiroomii fi akkasumas appilikeeshinii iimeelii fayyadamnee akkaataa itti iimeelii ofii keenyaa banachuu dandeenyu yookaan dhuunfaa keenyaan yookiin qixa akka dhaabbataatti jechuun gurmii waloo ta'een akkaataa itti iimeelii banachuun danda'amuun ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa karaa googilii gaafa jennu seerchii baarii irratti email.com jennee seerchii goona. Iimeelii jedhee nuuf fidaa akkuma argaa jirtan jalqaba irratti iimeelii jennee gaafa seerchii goonu akkaataa itti iimeelii keenya banuu dandeenyu seerchii nuuf godha jechuudha. Akkuma argaa jirtan fuula kanaadha kan inni nu fidu. Fuula kanaa akkuma nu fideen iimeelii kanaan dura bilbila keenya irratti banamee jiru yoo jiraate iimeelii sana dabalatee nu fida. Sana booddee karaa harka mirgaa keenya kanarra kan jirtu qubee maqaa iimeelii kanaan duratti banamee jirutu irratti mul'ata. Akkuma argaa jirtan kanatu irratti mul'ata jechuudha. Kan biraa immoo karaa kiroomiitiin ammas yoo irra deebinee ilaalle kiroomii keenya hin bannaa. Kiroomii keenya erga bannee booddee fuula kiroomii keenya isa jalqabaa irratti ammas akkuma duraanii seerchi baarii yookaan iddoo itti seerchii goonu irratti email.com jennee hin barreessina. Email.com jennee gaafa barreessinu akkuma yeroo googilii bannu jalqaba irra jira. Ammas isa jalqaba irraa erga bannee booddee akkuma duratti maqaa iimeelii kanaan dura bannee jirru yoo jiraate irra keessa gara harka mirgaatiin iimeelii kanaan dura banamee jirutu nu fida. Yoo banamee hin jiru ta'e immoo duwwaadhuma nu fida jechuudha. Inni biraan immoo karaa biraatiin karaa appilikeeshinii iimeeliiti. Inni kun karaa googilii yoo ta'u ammas karaa appilikeeshinii iimeelii jedhu bilbila keenyarra kan jiru yoo ta'e iimeelii kan jedhu ni tuqna. Iimeelii gaafa jedhu kan tuqnu iimeeliiwwan kanaan dura bilbila keenya irratti banamanii jiranidha kan nuti argannu akkuma duratti isiniin itti himedha. Karaa sadeen kana iimeelii keenya banachuu dandeenya jechuudha. Kareen sadaan kana gaafa bannu iimeelii haaraa banachuudhaaf namoonni iimeelii hin qabne iimeelii haaraa gaafa banattan bilbilli keessan fuula duwwaa isinii fida. Sana booddee add another account kan jedhu kana create account kan jedhu fayyadamna haaraadha yoo ta'e jechuudha. Add another account kanarra gaafa dhufnu warra iimeelii kanaan dura bilbila keessa irratti hin banamneedhaaf fuula amma argaa jirtan kanaadha kan isinii dhufu. Kanaafuu googilii kan jedhu yoo tuqtan akkaataa itti iimeelii keenya banuu dandeenyudha. Kun paaswoordii bilbila kootiiti. Paaswoordii qaba yoo ta'e bilbilli keessan veerifaayi akka gootan isin ajaja. Kanaafuu veerifaayi gochuun dirqamaadha jechuudha. Erga paaswoordii keessan gashitanii booddee gara fuula itti aanu akka iimeelii keenya banannuuf iimeelii haaraa kireetii godhachuu akka dandeenyutti nuuf fida jechuudha. Iimeelii haaraa. Kun iimeelii kanaan dura banamee jiru seenuu akka dandeenyudha. Kanaafuu iimeelii haaraa banuudhaaf maal goona? Create account kan jedhu tuqna jechuudha. Create account gaafa tuqnu for my personal use dhaa fi for work or my business dhaaf. For my personal use kun namni dhuunfaa abbaan fedhe dhuunfaatti banachuu kan danda'udha. For work or my business kan jedhu immoo fakkeenyaa fi dhaabbanni tokko yoo iimeelii mataa isaatii qabaachuu barbaade for work or my business kan jedhu kana banata jechuudha. Kanaaf nuyi
for my personal use kana tuqnee fayyadamna jechuudha. Sana booddee jalqaba irratti first name dha. Maqaa iimeelii keenya ittiin banachuu barbaannudha. Kanaafuu maqaan keenya fakkeenyaaf ani Abdii jedheen barreessaa. Last name yookaan maqaa abbaa keenyaa Dagaagaa jedheen barreessaa. Maqaa kana Ingiliffaan yoo barreessine gaariidha. Oromoffaan yoo barreessine homaa rakkoo hin qabu. Akkasina sana booddee next jennaani. Ergasii booddee basic information enter your birth day and gender dha. Saala keenyaa fi guyyaa dhaloota keenyaa galchina. Guyyaa dhaloota keenyaa ji'a May keessa dhaladhe. Guyyaan dhaladhe 25 dha. Barri kun akka warra Awurooppaattidha kan kutaa jirru 1999. Saalli yoo dhiira taatan meeliidha, yoo dubara taatan fiimeeliidha. Akkasittiin guutuu next jettutti fuftanii. Next gaafa jettan maqaa isin amma guuttan irratti hundaa'ee iimeeliin keessan maqaa akkamii akka qabaatu filannoo barbaadan akka filattaniif filannoo lama isinii ka'a. Filannoo inni sadaffaan maal jedhaa? Create your own email address dha. Email addressii mataa keessanii kan barbaadan warreen amma isinii caqasamee jiru lamaan ol jiran kanarraa adda ta'e yoo filachuu barbaadan isa filachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu an Abdii Dagaagaa 78@gmail.com kan jedhamu filadhaa. Isinis kan barbaadan filattu yommuu warreen lamaan kanarraa adda barreessuu barbaadan gajjallaatti create your own email kan jedhu isa tuqxanii kaatanii kan biraa gochuu dandeessu. Kunoo akka kanattiin isinii fida jechuudha yoo create your own kan jettan ta'e. Kanaafuu Abdii jettanii 1 2 3 4 yoo jettan ni ilaalla. Kanaan dura this user is taken kanaan dura fayyadameeradha. 09tti guuttuu ammasii. Kunis kanaan dura galmaa'eetu kan inni jiru. Kanaafuu Abdii 1 2 AB jennee yoo guunne ammas fudhachaa hin jiru. Abdii Dagaagaa jennee yoo guunne amma nu fudhateera jechuudha. Kanaafuu paaswoordii keenya kun amma kanaafuu gara duuba keenya deebinee isa duratti jenne sana an Abdii Dagaagaa isa jedhu kana 78 iimeeliin filachuu barbaada waan ta'eef isaan inni keessadhaani. Kanaaf paaswoordii keessan paaswoordii jaallattan dijiitii 8 ol kan ta'e filattu jechuudha. An akka mataa kootti lakkoofsota kanan filadhe. Lakkoofsa kana gaafan filadhu maal jedhaa? Please choose a strong password jedha. Try a mix of letters, numbers and symbol jedha. Walitti makuu akka qabnudha. Lakkoofsi jiraachuu akka qabu, qubeen akka jiraachuu qabuu fi simbooliin akka jiraachuu qabu. Kanaafuu maaliin godhaa? Simboolii mallattoo riqichaa kanan fayyadama. Qubee immoo kanan fayyadama paaswoordii koo jechuudha. Kanaafuu paaswoordii koo kana amma naaf fudhachuu danda'a jechuudha. Maal baneeraa amma iimeelii mataa kootii baneeraa jechuudha. Kana dhumarraa Abdii Dagaagaa jalatti iimeeliin keenya maqaan keenya Abdii Dagaagaadha. Iimeeliin keenya Abdii Dagaagaa 78@gmail.com. Namni tokko iimeelii keenyaaf ergii irrattiin ergaasiif ergaa kan jedhu yoo ta'e isee jalaa xixiqqaattee qubee xixiqqaadhaan barroofte kanaadha kan ergamtuuf jechuudha. Kanuma next yoo jenne kanuma yoo kan next jenne dhumarra achi ol deemne kaane kanatti itti waliigaltaa seera iimeelii kanatti itti waliigaltamoo itti waliigaltu kan jedhu agrii jennaaniini seera kanatti waliigaluu keenya kan nu mirkaneessu agrii jennaanii jechuudha. Kana booddee iimeeliin keenya baname jechuudha. Yoo jaallattan fuula yuutuubii kana laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoonni keessan akka iimeelii banataniidhaaf gama kanaatiin viidiyoo kana sheerii gochuu fi dandeessu. Yaada keessan keessaan nuuf barreessaa, koomentii irratti nuuf barreessaa.
viidiyoon itti aanee hojjetamu kan barbaaddan yoo jiraate asumarraan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa ulfaadhaa. Hoolaa wayita jedhe.